Dargaggoonni mul'ata qabatan bira ga'uuf ilaalcha qaxxaamuraan badhaadhuu dhabamsiisuun cichoominaan hojjechuu qabu jedhan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jalde. Konfiraansii waldaa dargaggootaa magaalaa Adaamaa taa'ame. Hojiilee roga gaariin raawwataman babal'isuun akkaataa gurmaa'insi dargaggootaa itti cimu irratti kallattii kaa'uun kaayyoo konfiraansichaa ta'uutu ibsame. Konfiraansiin kun akka gaggeeffamu barbaadame inni guddaan tokko hanqina qabnu qaawwa qabnu harcaatii qabnu asitti kan ittiin iflaallu ta'uudha jechuudha. Asirratti argisiisu barbaachisummaan isaa galma qaba. Galmi isaas akkuma beekamu imala badhaadhinaa itti fufsiisuuf imala badhaadhinaa sirni keenya qabate kana qabannee itti fufsiisuudhaaf konfiraansiin kun barbaachisa. Mirgaa fi fayyadamummaa dargaggootaa mirkaneessuu akkasumas hirmaannaa sochii waliigalaa magaalattiitti taasisan irratti yaadotni ka'uun irratti mari'atameera. Kanaaf amma abbaa biyyummaa argannee siyaasa arganne keessatti maaltu nu barbaachisa kan jedhu diinagdeen nu barbaachisaa jechaadha. Hooggansa keenya eeguun nu barbaachisaa jechaadha. Magaalaa Adaamaa keessatti dhugaa dubbachuudhaaf hooggansi magaalaa Adaamaa dargaggeessa jennee dubbanne nama salphachiisu. Sababni isaa kabajamoo kantiibaa keenya ulfaatanii faarsii hojiinu dargaggeessi xiqqaatu ergaan gotti dhufanii nama 130 ol gara muudamaatti yoo hin finne ani hin beeku kun Oromiyaa keessatti godhame hin beeku. Ammas dargaggeessatti dabala ulfaadhachi bira mana amine naasi madda dhugaa waaqachaan sababni isaa nu abbaa sirnaati. Sirna kaleessaa hin abaarraa sirna har'aa mootuudhaaf kan eeggachuun dirqama isaa jechaadha. Beekamu magaalaa keenya amma magaalota keessatti isaa wal qabatee jechuudha. Hojiiwwan dalagamu jiran seera qabeessummaa irratti baay'ee murteessaa waan ta'eef hojiiwwan sana mirkaneessan hojjetamaa jira. Wanti kun ani akka dargaggootti ammaaf miti egeree biyya keenyaatiifuu kan dhagaa bu'uuraa kaa'edha. Aangawootni mootummaas argamuun gaafilee hirmaattota konfiraansichaa irraa ka'aniif ibsa kennaniiru. Hoogganaa ittaanaan biiroo dargaggootaa fi ispoortii Oromiyaa dargaggoo Kadir Indaalkaachoo dargaggoonni naannichaa gahee adda durummaa biyya ijaaruun dhaloota ittaanuuf dabarsuu qaban baachuu fi mirga kabachiisuufis gurmaa'insa cimsachuu akka qaban eeran. Baay'ina dargaggeessa magaalaa kanarra jiruutiin wal qabsiisnee yoo kaasne wanni hojjetame ammallee inafa yoo jenne malee fayyadamummaa dargaggootaatiinis gama dinagdeetiin yoo kan laallu ta'e waa meeqa kaasuu hin danda'ama jechuudha. Isin kan keessa jiraattan mitiitiin nutu waa meeqa beekna. Garuummoo baay'ina dargaggootaa nurra jiruutiin fedhii dargaggeessaa jiruutiin wal bira qabamee gaafa ilaalamummoo ammallee hojii nu gaafata jechuudha. Kanaaf dargaggeessi keenyas carraa jiru hundatti seenee fayyadamuun gahee isaati. Yeroo tokko as a generation ani biyya kiyyaaf maaliin godhee jennee of gaafachuu qabna. Ani umrii dargaggummaa kootiin biyya kanaaf maaliin hojjedhe? Silaa biyya lama qabnu biyyi keenya kanuma dhaloota as jiru kanarraati biyyis kan see waa eegdu. Kanaafuu nutoo maal hojjenne? Nutoo maal goone biyya kanaaf? Annan danda'a. Umrii dargaggummaa kootiitiin beekumsan qabuun dandeettiin qabuun biyya kiyya kana tajaajiluu nan danda'a, biyya kana ceesuu nan danda'a jennee murtee sanaallee fudhachuu qabna jechuudha. Hojii manaa kana dargaggeessi yoo hojjete gama mootummaatiin asaayimentii isin nutti kennaa jirtan kana nuti fudhannee kan hojjennu yoo ta'e rakkoowwan amma jedhamu kun hiikkachuu danda'a. Malee yeroo hundumaa teenyee waa eegganna taanaan rakkoon sun ni qabu. Nutillee hanga dandeenyuun carraaqachuu qabna jechuudha. Mootummaa qofaa miti qaama fedhe carraa fedhe yoo jiraate itti seennee fayyadamuun nurraa akka eegamu beekuun baay'ee barbaachisaadha. Xumura irratti egaa dhimmoota dargaggootaa wal qabatan gaafa kaasnu amma waldaan dargaggootaa kun ilaalcha kamirraa bilisa paartii kamiin hin deeggaru waldaan dargaggoota Oromiyaa. Kaafaa'uun yoo jiraate miseensa ta'uu danda'a. Miseensa paartii badhaadhinaa qofaa miti kan inni haammatu. Dargaggeessi umriin isaa dargaggummaa keessa waan jiru qofaaf umriin isaa waggaa 15 hanga 34tti kan jiru hundi miseensa waldaa dargaggootaa ta'uu ni danda'a. Gaaddisa dargaggoonni Oromoo jalatti wal gahanii waldaan dargaggootaa. Kanaaf garaagarummaa siyaasaa tokko malee ilaalcha tokko malee nuti dargaggoota waan taaneef qofa jalatti kan ijaaramuu dandeenya. Gaaddisa. Gaaddisi sun immoo odaadha kan sila ka'aa ture jechuudha. Kanaaf waldaa dargaggootaa kana cimsuu qabna, utubuu qabna. Akka mootummaattis
mootummaan waan danda'u hundaa wal dargaggoota kana ni deeggaraa ni ijaara. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee gama isaaniitiin dargaggoonni mul'ata jijjiiramni milkeessuuf barbaadu dhugoomsuuf barmaatilee booddeetti hafoo hojii malee duroomuuf yaaduu fi wanta harka jiru beekuu dhiisuufa hambisuu qabu dhaaman. Aadaan hojii qormaata cimaa hiyyummaa nurratti dagaagsaa jiru. Tokko lama lakkaa'uu hin danda'amu. Aadaan hojii kan mataa nu cabse akka mootummaatti kan itti qaanoof akka sabaatti kan itti qaanoof dargaggeessi kan itti qaana'udha. Abbaan ta'e rakkoo aadaa hojii hin qabnu hin jette eenyu? Ushatu noe soba asara hin hojjettu. Qe'een doodee nama kuma meeqaa biyya biraatti feenee finne ijoolleen diddee hojii humnaa jechuudha. 2.8 billion no achitti dhangala'aa. Qeessan an ijaaraa jirru dhaloota ijaaruuf, qeessanitti maallaqa fiduuf, qeessanitti kontiraaktara baasuuf, qeessanitti rakkoo mana jireenyaa amma kaaftan salphisuuf, qeessanitti yaadamicha jijjiiruuf, garuu as keessatti ogummaa baasaa deemuuf eenyu hojjetu. Koriidarii kanarra ba'aatii ilaalaa aan deellaachuu. Koriidarii nama dhabnee rakkataa jirra nama hojjetu. Gaafin ati gaafattu kam inni dhaabna.